Baankiin daldala Itoophiyaa oduu fi odeeffannoon ispoortii keenya ispoonsara waan godheef isaa fi galata guddaa ni qabna. Odeeffannoon ispoortii maddeen baargamaatti irraa qindeeffannetti gaafa ce'u Liverpool garee abbootii murtee taphoota piroofeeshinaalaa hooggananii fi oliyyannoo dhiyeeffatee jira. Howard Webin gareen kun kan inni hoogganamu Manchester City dhaan Etihaditti goolii 3-0 dhaan mo'atamuun isaanii yaadatama. Gareen Arne Slot Liverpool wadarra garoo ofii isaaniitiif goolii 1-0 dhaan durfamaa osoo jiranu goolii Virgil van Dijk daqiiqa 38 irratti galcheeni. Andy Robertson taphataan Liverpool taphaan ala ture. Taphaan ala yeroo turetti mootii goolii eegalee Manchester City Gianluigi Donnarumma kubbitti akka hin arganneef isa gaadiddeessee jira. Kana kubbaan akka itti mul'anne godhee jira. Kanaaf sochii taphaa keessatti hirmaatee jira jedhamee tooti goolii Virgil van Dijk galchee jalaa qabuun ni yaadatama. Viidiyoo assistant riifarran erga ilaallamee boodatte jechuudha. Seerri FA England keeyyata 11 irratti mootii taphataan tokko taphaan ala yookaan ammoo offside jedhamuudhaa fi sochii keessa yoo jiraate qofaadha jedha. Kana gaafa jennu kubbaa hiriyaa garee isaatiin kenname yookaan mootii kan tuqame yoo taphate yookaan kubbaa yoo tuqee kan inni offside yookaan taphaan ala kan jedhamu. Akkasumallee taphataan garee faallaa kubbaa akka hin taphanne yoo dhorkeedha kan offside ta'u. Akkasumas morkataan garee faallaa kubbaa akka hin arganne gochuun yookaan immoo kubbaa akka kan taphatu yoo ta'eedha kan inni taphaan ala ta'u. Akkasumas taphataan taphaan ala ta'ee tooti ifatti kubbaa taphachuudhaaf yaaluu fi sochiin isaa mootii tapha morkataa garee faallaa irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'e qofaadha taphaan ala jedhamee tooti. Gooliin inni galchu kan gooliin galeessaa galche kan jala haqamu jedhamee jira. Kanaaf Liverpool akkaataa seera kanaatiin Andy Robertson dhiibbaan inni uume tokko illee jiru kubbaa ofiisaatiif hin tuqne jechuudhaan kan inni mormii dhiyeeffachaa jiru. Qabxii saba sanarratti galmaa'een amannee ni fudhannaa garuu mootii gooliin kun nuuf hin liqimfamne jechuudha. Wallee Liverpool garee abbootii murtee taphoota piroofeeshinaalaa England fi oliyyannoo isaanii galfatanii jiru. Tarii morkataan garee faallaa kubbaa akka hin arganne gochuun yoo kubbaa taphatee kan jedhu kun tarii ofiisaati kubbaan taphanne garuu Gianluigi Donnarumma kubbittii san akka argeetooti hin deebisne yookaan kubbaa san goolii akka hin taane akka hin qolleedhaa fi xiqqoo ofiisaatiif kubbaa jalaa gadi jedhee ture garuu immoo kubbaan taphanne kun murtee wal falmisiisaa ture. Viidiyoo assistant riifarran erga ilaalame kan mari'atame kan murtaa'edha. Deemee mootii amma gareen abbootii murtee taphoota piroofeeshinaalaa England kun ammoo maar murteessaa kan jedhu oliyyannoo Liverpool kan erga dhaga'ee booda walumaan kan laaluun isaa garuu Liverpool murtee sanatti hin gammanne sirrii miti murteessuun jechuudhaan oliyyannoo isaa galfatee jira. Odeeffannoo Premier League England kanaan wal qabatu ammoo ooptanii bara dorgommii kana hanga onatti torbee 11 kilaboonni taphatan kanarratti hundaa'uudhaan kilabiin shaampiyoonii ta'uu Arsenaal jedhee jira. Harka 63.6 Arsenaal shaampiyoonii Premier League England ni ta'a. Manchester City ammoo harka 22.94 shaampiyoonummaadhaaf carraanii qabaa jechuudhaan kan tilmaame. Amma garaagarummaa qabxii afurii qofaadha Arsenaal fi Manchester City gidduu kan jiru. Arsenaal qabxii 26 sadarkaa tokkoffaa irratti argamu. Manchester City 22 sadarkaa lammaffaa irra taa'ee jira. Torban darbee Arsenaal Sunderland wajjin goolii 2 qixa yoo xumuru City ammoo 3-0 Liverpool injifachuudhaan garaagarummaa qabxii jaa gidduu isaanii jiru gara afuriitti gadi hir'isuun kan yaadatamudha. Amma hundumaaf iyyuu Arsenaal akka tilmaama ooptaa kanatti yoo ta'e qabxii 80 sadarkaa tokkoffaa ni xumuraa. Manchester City qabxii 73 sadarkaa lammaffaatiin xumuraa. Liverpool 68 Chelsea 63 hirmaannaa Champions League ni argatu. Kilaboonni afur qofti kan hirmaatan yoo ta'e booda irra garuu kilaboonni England dorgommii Champions League Europa, Liga Europa, Conference League Europa irratti qabxiin isaan galmeessan walitti daa'amuudhaan qabxii fooyyee yoo ta'e hanga kilaboota 5 dorgommii Champions League Europa irratti kilaboonni England hirmaachuu ni danda'a akkuma bara kanaa jechuudha. Kilaboonni akka Aston Villa, Crystal Palace, Manchester United, Bournemouth, Brighton, Tottenham hanga sadarkaa kurnaffaa qabachuudhaan ni xumuru jechuudhaan ooptaan tilmaametti jira. Taphataan duraanii sarara fuulduraa Manchester United Wayne Rooney waancaan Premier League England bara kanaa morkiin kan Arsenal fi Manchester City qofaadha. Adeemsa ammatti jiraniin Liverpool fi shaampiyoonummaadhaaf morkachuun baay'ee ulfaata jechuudhaan dubbatee jira. Ammas taanaan garuu tilmaamni koo jalqabaa jedhe Wayne Rooney ga'umsa amma bara dorgommii kana ittiin deemaa jiraniin Arsenal garee jalqabaa shaampiyoonii England ta'uudha. Eeyyeen dhugaadha. Torbii darbe keessa Arsenal Sunderland wajjin qixa bahee qabxii gatee jira. City ammoo adeemsa marratti argamu adeemsa gaariidha. Kuni Arsenal yaaddessuu danda'a garuu mootii Arsenal haala ammatti deemaa jiru shaampiyoonii kan ta'u garaagarummaa muraasanis ta'u shaampiyoonii kan ta'u Arsenaal jedhee jira Wayne Mark Rooney. Garuu immoo taphataan duraanii sarara fuulduraa Liverpool Michael Owen osoo akka duriitti taphatanii Liverpool akkasumallee Manchester City Arsenal caala ammas garee ciccimoodha jechuudhaani dubbateeti jira. Garuu adeemsa ammatti deemaa jiranii Arsenal
gaarii soo taphachuu baate dirree keessatti ga'umsaa gaariillee hoo ta'uu baate qabxii qabatee tootee akkaataan itti ba'atee hin jiru ajaa'iba jechuudhaan dubbatee jira. Garuu mootii osoo ga'umsa isaanii durii sanarratti argamanii ammas Arsenaal kilabii cimaa England sadaffaadha malee City fi Liverpool ta'anii sadaffaadha malee tokkoffaa miti jechuudhaan Michael Owen dubbatee jira. Kanas haa ta'u sana garuu Arsenaal bara kana waggoota 22 booda shaampiyoonii England ta'uudhaaf tilmaama jalqabaa argachaatii jira. Xiinxaltoota kubbaa miilaatiinis akkasumallee kompiitaraanis tilmaamaa jiran jechuudha. Odeeffannuma England keessa osoo hin baane Morgan Rogers taphataan sarara fuulduraa Aston Villa waliigalteen bara 2031tti Villa Park isa tursiisu mallatteessitee jira. Bara 2024 Middlesbrough kilabichaaf erga mallatteessee piroojeektii Unai Emery'n waggoottan sadan darban Villa Parkitti ijaaran keessatti ga'een taphataa kanaa olaanaadha jechuun ni danda'ama. Ammas waliigaltee hanga 2031tti kilabicha wajjin isa tursiisu mallatteesseetii jira. Taphataan kun bara dorgommii darbee ga'umsa agarsiisenis waldaa taphattoota Professional Englandiin taphataa cimaa dargaggeessaa England jedhamudha. Liigicha yookaan Premier League England keessa taphatu cimaa jedhamuudhaan filatamuun isaa kan yaadatamudha. Gara odeeffannoo birootti gaafa darbamooti liigota gurguddoo Awurooppaa shanan keessatti leenjistoonni 13 hojii isaaniirraa kaafamaniiti jiru. Kaleessa leenjisaan Atalanta Ivan Juric hojii isaaniirraa kaafamaniiti jiru. Waxabajii darbeedha iddoo Gianpiero Gasperini buudhaan leenjisaa kilabichaa ta'uudhaan kan qacaramanii taphoota 11 qofa Atalanta leenjisanii sana keessa 2 qofa mo'atanii sadarkaa 13ffaarratti argama. Gianpiero Gasperini waggoottan 9 darbanii fi Bergamotti garee ajaa'ibaa ijaaranii turan Atalanta jechuudha. Hirmaannaa Champions League Awuroopaatti deebisanii jiru. Kana alatti mootiin waggoota 60 boodatti wancaa liiga Awurooppaa akka injifatu gochuun isaanii yaadatama. Waggaa tokko duratti Bayer Leverkusen goolii 3-0 keessumaa Ademola Lookman addatti taphatti yaadatamuudhaan goolii 3 galchuudhaan hatriikii hojjechuun isaanii yaadatama. Lammii Naayijeeriyaa Ademola Lookman tapha Leverkusen mo'atan sanaan jechuudha. Hundumaaf iyyuuti Gianpiero Gasperiniin piroojeektiin isaan Atalantatti ijaaran piroojeektii cimaa ture. Garuu isaanis xumurarraa Atalanta gadhiisuudhaan gara Room deemanii tooti leenjisaa Roomaa ta'anii hojjechaa akka jiranii beekama. Iddoo isaanii mootii lammiin Krooshaa Ivan Juric bu'an illee amma taphoota 11 boodatti hojii isaaniirraa kaafamanii jiru. Juric hojii leenjisummaa kanaan baay'ee waan milkaa jiran fakkaatu. Bara darbe keessatti qofa bara 2024 keessa qofa Southamptoniin hojiirraa gaggeeffamanii jiru. Roomaadhaan hojiirraa gaggeeffamanii jiru. Baay'ee teessoon isaanii tasgabbaa'aa miti bakka ga'an hundatti hojiirraa gaggeeffamu. Ji'oota qofaadha kan isaan leenjisanii. Hundumaaf ammoo hojii leenjisummaa Roomarraayis Atalantarraayis gaggeeffamanii jiru. Kanaaf ammoo leenjistoonni amma liigota gurguddoo Awurooppaa shanan kan jennu Premier League England, La Liga Spain, Serie A Italy, Bundesliga Germany fi Ligue kan mootii liigii tokkoffaa France keessatti warra leenjistoonni 13 hanga sadaasa 10 qofatti hojii isaaniirraa kaafamanii jiru. Kana keessa Premier League England fi Serie A Italy leenjistoota 4 kilaboonni liigichaa gaggeessanii jiru. Nuno Espirito Santo Nottingham Forest irraa, Graham Potter West Ham United, Ange Postecoglou Nottingham Forest akkasumallee Vitor Pereira immoo Wolverhampton Wanderers irraa hojii leenjisummaa warra kaafamanidha. Nottingham yeroo lamaadha leenjistoota kan gaggeesse. Espirito Santo gaggeesse boodarra mootii Ange Postecoglou taphoota 8 booda gaggeessuun isaa kan yaadatamudha. Italy keessatti mootii Igor Tudor Juventus irraa, Patrick Vieira Genoa akkasumallee Stefano Pioli Fiorentina, Ivan Juric immoo kan kaleessa gaggeeffaman dabalatee leenjistoonni kunneen afran hojii isaaniirraa ka'aniiti jiru. Bundesliga German leenjistoota sadiidha kilaboonni liigichaa kan hojiirraa Gerardo Sion Borussia Mönchengladbach akkasumallee Paul Simons Wolfsburg irraa hojii isaaniirraa kaafamanii jiru. Kan France mootii Adi Hutter Monacoon hojiirraa isaan gaggeessisaa jira. Hangoonaatti leenjistoonni kunneen 13 hanga ji'a sadaasaa qofatti naannoo ji'a sadii qofaadha jechuun danda'ama. Erga liigoon jajjaboon Awurooppaa eegalanii garuu mootii leenjistoonni hedduun hojiirraa ka'atiin akka jiran kan akeekudha. Odeeffannoo leenjistoota wal qabatuun Al Ittihad kilabni Saudi Arabiyaa leenjisaa garee biyyaalessa France Didier Deschamps waancaa addunyaa bara 2026 boodatti leenjisaa kilabichaa godheetootii qacaruudhaaf gamanumaan karoora qabaa jechuudhaan L'Équipe France qabatee ba'ee jira. Odeeffannoo kana Didier Deschamps bara 2026 waancaan addunyaa erga xumura yookaan mootii ganna dhufu waancaan addunyaa Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoo wajjin ta'uudhaan qopheessan erga dorgomame boodatti fedhii isaaniitiin hojii leenjisummaa garee biyyaalessa France akka gadhiisan dursanii beeksisuun isaanii ni yaadatama. Amma Al Ittihad Sergio Conceição dhaan kan leenjaatiin jiru tarii
isaan hanga sanitti ga'umsa amansiisu kan agarsiisa yoo ta'e teessoo isaaniitiin itti fufuu danda'u kan hojii isaaniitiin itti fufuu danda'u garuu sana yoo hin taane mootii diddiirshoo hojii leenjisummaatiin gara Saawudii Arabiyaa fudhachuudhaaf kilabiin Saawudii Arabiyaa kun karoora qaba jedhamee jira. Ronaaldo Luis Nazario Dileema mootii waa'ee Cristiano Ronaldo dubbatee jira. Ronaldoon ani seenaa kubbaa miilaa addunyaa kanaa keessatti taphataa cimaan anaadha. Namoonni Lionel Messi tu secala hojjetan illee yaada sana walii hin galuu jechuudhaani dhiyeenya Afgaa fi Piers Morgan wajjin godheen dubbachuun isaa ni yaadatama. Ronaldo Luis Nazario Dileema namoo dhimma kana wal qabatee gaafatamee ture. Namoonni tokko tokko ofitti amanamummaan isaan qaban baay'ee olaanaadha jedheetii jira. Tarii Ronaldoon taphataa cimaa addunyaa kanaati ani kan jedhuuni anis isa wajjin waliin galu garuu mooyyuuti jedhe. Ronaldoon taphattoota ciccimoo addunyaa kanaa keessaa tokko ta'uu danda'a. jedheeti jira Ronaldo Luis Nazario Dileema Ronaldo guddichi jechuudha. Tarii anaaf Cristiano Ronaldoon taphattoota ciccimoo addunyaa kanaa keessaa sadarkaa tokkoof hanga kurnaffaa keessa warra jiran keessaati tokko ta'a malee taphataa cimaa addunyaa kanaa miti yaada jedhu Ronaldoon isa kenneeti jira. Garuu Cristiano Ronaldoon anaadha taphataa cimaa addunyaa kanaa kan yeroo kamiitu jechuudhaani yeroo baay'ee deddeebiidhaan ni dubbata. Andumaaf iyyuuti Ronaldo Luis Nazario Dileema namooti lakkeenis yaada Ronaldo kana waliin hin galu garuu yaada Ronaldo nan kabajaa fi garuu moo inni naaf taphataa cimaa addunyaa kanaati miti tokko hanga kurnaffaa keessatti ni gala jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoo kanas kan maayaa xumurutti garuu odeeffannoo xaanutti gaafa nan ce'u odeeffannoo hanga gabaaboo kanneen biroo keessaati. Taphattoota Real Madrid Vinicius Junior Real Madrid wal qabatee amma Xabi Alonso wajjin hariiroon inni qabu akkasumallee naa'umsa ga'umsaatti gadi bu'uuni gana dhufu Real Madridin gargar ba'uu akka danda'u odeeffannoo baateen jiran ni agarsiisa. Dhiheenyatti Real Madrid waliigaltee taphataa kana dheeressuudhaaf hojjechaati kana akka ture ni beekama. Garuu mootiin darbii El Clasico irratti gaafa jijjiiramee bahu naa'umsi inni agarsiise baay'ee aara dirreedha baay'ee akkamittiin jijjiiramee bahaa jechuudhaani. Kana wal qabatee immoo booda dhiifama gaafatee taphattoota kilabichaa akkasumallee pirezidaantii kilabichaa deeggartoota illee Xabi Alonso mataa illee dhiifama gaafatee jira. Maqaasaa yoo katabu illee baate booda dhiifama gaafachuudhaani tapha Liverpool wajjin taphatan akkasumallee La Liga Spainis jalqabarraa hiriiree taphachaa turuun isaa ni yaadatama. Garuu haala ammatti jiru Xabi Alonso wajjin akkaataa kana waliigalteen isaanii laafee jira waan ta'eedhaaf Real Madrid gadhiisuun isaa akka hin oolle kan himamaa jiru. Yoomamuu waliigaltee isaatu kan dheeressu yoo ta'e mindaan isaa kan Kylian Mbappé wajjin akka qixxaatuuf barbaadaa jedhamee jira. Kana gaafa walitti dabalamuuti Real Madrid taphataa kanarraa Euro miliyoona 100 fi miliyoona 50 kan argatu yoo ta'e yookaan immoo kilabiin sana dhiyeessu yoo jiraate Vinicius Junior gurguruudhaaf qophii akka ta'e himamee jira. Ganna bara 2026 yookaan ganna dhufutti taphataa kana gurguruudhaaf fedhii ni qabadhamee jira. Kilaboonni Saudi Arabiyaa Vinicius Junior ni barbaadu. Kanarratti mootii kilaboonni England illee kanneen akka Manchester City akka itti dhiyeenyaan barbaadu illee baatan dhimma taphataa kana hordofaatiin akka jiran odeeffannoowwan gama England baatanis jiranis ni agarsiisa. Kanarratti immoo Rodrigo Goes lammiin Brazil Bernabeutti gammadaa miti jedhamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf taphataan kun amma gaheensaa baay'ee xiqqaatee jira jechuun danda'ama. Yeroo inni taphatullee baay'ee xiqqaadha. Jijjiiramee yoo seene daqiiqaawwan 20 xumuraatiif taphachaa kan jiru. Walumaa galatti bara dorgommii kana taphoota 29 taphatee jira. Sunuu jijjiiramee kan seenedha. Goolii tokkollee galchuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf taphataan kun haala amma Bernabeutti ittiin qabamaa jirutti gammadaa waan hin taaneedhaaf jijjiirraa amajjii dhufuutiin yoo hin taane mootii jijjiirraa gana dhufuutiin Santiago Bernabeu gallakkisuudhaaf fedhii qabaa jedhameeti jira. ESPN odeeffannoo kana mootii qabatee kan bahe kun immoo Real Madrid taphataa kana gaafiisaaf dhiyaatu dhaggeeffachuudhaaf fedhii ni qaba. Garuu mootii ammatti gabaadhaaf hin dhiyeessine Rodrigo Goes jedhameeti jira. Kilaboonni akka Tottenham Hotspur Chelsea faanillee taphataa kana ni barbaadu. Gana darbe kilaboonni akka Liverpool Arsenal maqaan isaa isa wajjin dhaamaatiin turuun ni yaadatama. Naannoo paawundii miliyoona 70 Madrid kan argatu yoo ta'e taphataa kanallee gurgurachuu akka danda'udha kan eegamu. Garuu mootii Vinicius Junior fi Rodrigo Goes al tokkotti dhabuun ni danda'a Madrid kan jedhu gaafii biraa ni ta'a. Odeeffannoo biraatti namooti Dominic Szoboszlai Liverpool dorgommii kana akka kilabaatitti ga'umsinni taphoottan darban agarsiisaatiin jiru baay'ee laafaa haa ta'u malee iddoo taphadhu jedhamee tootii taphachaa jiru Dominic Szoboszlai ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisaa jira jechuun danda'ama. Lammiin Hangarii umurii 25 irratti argamu kuni arreshtoota bara dorgommii kana sarara gidduurratti ni fayyadamu. Sarara qarqara mirgaatti irratti ni fayyadamu. Bakka isaan fayyadamanitti hunda ni taphata. Bakka taphate hundatti mootii taphattoota Liverpool hunduma caalayyuu taphataan cimaa kilabichaa isaadha. Amma mootii odeeffannoo as qabatee baheeni Real Madrid taphataa kana gara Bernabeu fudhachuudhaaf taphattoota ija irra buufate keessaa tokko akka ta'e odeeffannoo kana qabatee baheeti jira. Achuma England mootii Manchester City illee gariin Pep Guardiola Dominic Szoboszlai warra barbaadan keessaa tokkodha jedheeti jira. Garuu mootii
Liverpool galaksee gara City caalaa gara Madrid deemuun yoo kan deemu yoo ta'edha saayyuu tarii odeeffannoowwan jijjiirraa amma kanatti amanamaa ta'uun baay'ee ulfaataadha garuu mooti Real Madrid fi Manchester Cityin Dominic Szoboszlai barbaadatii jiru jedhamee jira. Kobe Mainoo namooti gara Naples deemuudhaaf jijjiirraa majjii kanaatiin irra deddeebiidhaan maqaan isaa kaa'atti jira jijjiirraa gan darbeetiin illee Manchester United gaafii isaa waan fudhachuu dideedhaaf malee ergisaadhaanis ta'uu nagan lakkisaa jechuudhaan hooggantoota kilabichaatiif gaafii dhiyeessee ture haa ta'uti garuu amma jijjiirraa amajjii kanaatiin waancaan addunyaa fuulduraan dhufaati jira waan ta'eedhaaf garee Thomas Tuchel keessa seenuudhaaf yookaan immoo filannoo Thomas Tuchel ta'uudhaaf Kobe Mainoon amma yeroon taphaa na barbaachisaa kanaaf ergisaadhaan nagadhiisadha jechaati jira Napoliin immoo taphataa kana barbaadatee jira dhamee jira tarii Manchester United naannoo amajjirra taphattoonni akka Brian Mbemo ama Diallo Nasur Mazraoui faan waancaa Afrikaatiif gara Afrikaanii deemu waan ta'eedhaaf yeroo sanatti taphattoonni amma carraa argachaa hin jirre kanneen akka Kobe Mainoo akkasumallee Joshua Zirkzee faan iddoo sanatti fayyadamuu danda'a inumaa wiitoo ofiisaatti fillee gabaaba'uu danda'a jedhamaati jira taphataan iddoo sanatti hanqina guddaa qabaachuu danda'a waan ta'eedhaaf garuu mootii Kobe Mainoo amma ergisaadhaanis ta'uu gara Naples deemuudhaaf fedhii qabaa jedhamee jira. Chelsea namooti lammii Argentina Nico Paz Komorraa fudhachuudhaaf hordofaati jira dhimma taphataa kana dhabee jira taphataan kun tarii waggoota muraasa booda gara Madrid deemuudhaaf dhimmoota dhuunfarratti afaanii waliigaltee qaqqabaniitii jiru jedhameeti gan ture gana darbee garuu mooyuuti amma Chelsea illee taphataa kana barbaadatiin akka jiru kan himame. Liverpool namooti lammii Itaalii taphataa sararratti Inter Milan Alessandro Bostani fudhachuudhaaf naannoo paawundii miliyoona 88 yookaan immoo naannoo yuuroo miliyoona 100 dhiheessuudhaaf fedhii akka qabu odeeffannoowwan bahannee agarsiisu. Arsenaal immoo Leandro Trossard waliigaltee isaa dheeressuudhaaf taphataan kun bara dorgommii kana taphoota 14 taphatee irratti gooliiwwan 8 keessatti hirmaatee jira. Umurii 30 irratti illee argamu malee ganna darbee mindaa isaa dabaluudhaan waliigaltee dhuma inni qabu waggaa tokkoon dheeressuuf isaan yaadatamu. Kanuma qabu irratti mindaa qofaadha kan dabaleef malee waliigaltee dheerina waliigaltee isaatii miti kan dabaleef. Deebineeti jira dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan ispoortii kan biyya keessatti irraa inni eegala. Atileetiksiin addunyaa badhaasa atileetii cimaa Abdii Borootiif kaadhimamtoota xumuraa sadii ifoomsitee jira. Sana keessaa Biiniyaam Maariin atileetiin Itoophiyaa ni argama. Atileetiin kun fageenya meetira 3,000tiin riikaardii addunyaa harkaa qaba akkasumallee shaampiyoona atileetiksii addunyaa fulbaana darbee Tookiyootti dorgommiin sadarkaa 5ffaatiin xumureetii ture. Ga'umsa kanaanis atileetota ciccimoo abdii egeree ta'an keessatti kaadhimamtoota xumuraatiif dhiyaatee jira. Faanuel Koyich Keeniyaarraa akkasumallee Edmund Serem Keeniyaarraa atileetonni kunneen lamaanis kaadhimamtoota xumuraa keessatti Faanuel Koyich fageenya meetira 1,500tiin riikaardii addunyaa ni qaba akkasumallee Diamond League Londonitti immoo sadarkaa tokkoffaatiin xumuruudhaan mo'atee ture. Edmund Serem immoo meetira 3,000 gufachiisaatiin atileetii beekamuudha. Shaampiyoona addunyaatiin immoo meedaaliyaa naasaa biyya isaatiif atileetii argamsee turedha. Dorgommii Diamond League kan xumuraattiin immoo sadarkaa lammaffaatiin xumuree ture atileetiin lammii Keeniyaa kun jechuudha. Kanalatti immoo atileetiksiin addunyaa badhaasota gosa garaagaraatiin akka kennu ni beekama. Atileetii dorgommii dirreetiin ala yookaan immoo istaadiyeemiidhaan ala dorgommii tiraakii dheetota adda qoqqoodeetooti koorniyaa lamaan yookaan saala lamaan kan kennudha. Kan dubartoota dorgommii istaadiyeemiitiin alaatiin Tigist Asaffaa Itoophiyaarraa akkasumallee Siifan Asar Neezerlaandisirraa Peres Jepcherchir shaampiyoona addunyaa Keeniyaarraa Agnes Negeeti jechuma Keeniyaarraa kaadhimaman lammiin Speen Maariyaa Perez kaadhimamtoota xumuraa keessaati. Kan dhiirotaatiin ammoo Yoomiif Qajeelchaa Sebaastiyaan Saawee fi Alfonso Simbuufaan warra badhaasa dhiirotaatiif kaadhimaman keessatti dorgommii tiraakiitiin ammoo atileetonni Keeniyaa Beetus Chebet Feeske Piegoon yoo kaadhimaman Femeke Bool Neezerlaandirraa akkasumallee Melissa Jefferson Wudanii fi Sidney McLaughlin Levoon USA irraa atileetota gama dubartootaatiin dorgommii tiraakiitiin kaadhimaman keessaati. Kan dhiirotaatiin ammoo Ray Benjamin Noah Lyles akkasumallee Corlet Tinichi fi atileetonni kunniin sadan Ameerikaarraa yoo kaadhimaman Jeemi Giriisee Firaansiirraa Emmanuel Wanyonyi ammoo Keeniyaarraa dorgommii tiraakiitiin warroota kaadhimamtoota keessatti kan argamanii dorgommii kanaaf yookaan immoo badhaasa atileetiksii addunyaa kan bara 2025 kanaatiif atileetiksiin addunyaa kaadhimamtoota kanneen beeksisee jira. Badhaasa kana immoo sadaasa 30 yookaan immoo xumura ji'a kanaatti irratti akka kennu beeksiseeti jira.